jedha Dooktar Abiyyi fa'a. Mootummaa kana beektaa? Mootummaa amma jiru kana seetilarii fi birookeriitu mootummaa ijaarrata. Seetilarii qubattuu lafa Oromoo irraa fi dallaalaa lafa Oromootu marji walitti ta'ee mootummaa ijaarrata. Dooktar Abiyyi warra kanaan marfamee jira. Inni kana beekamoon beekuu isaaf Rabbi qofaatu beeka. Settlers lafa Oromoo kana isa amma harkaa qaban caalaa dabalachuu warra barbaadaniif warra immoo waa hundaa gabaa baasan Oppiidiyoon bar haadha isaas gabaa baasa. Haadha manaa isaas gabaa baasa. Ilma isaas intala isaas gabaa baasa. Lafa abbaa isaas gabaa baasa. Lafa abbaa isaas Oppiidiyoo biratti waan hin gurguramne homtuu hin jiru. Amantaan isaas ni gurgurama, sabummaan ni gurgurama. Waan hin lafti abbaas ni gurgurama. Warra kanatu marji godhee mootummaa ijaarrata. Warri kuni ammaaf yeroof humna qaban. Isaantu warra kana didu hidhaa jechuudha. Hidhaan kuni bari nama kuma sagalii oltu jira. Oromoon illee kana quba qabaachuu qaba. Amma mana hidhaa jiru. Kuma sagalii ol maqaa abaa'ootiin kan hidhaa jiru. Onarraa gandarraa jalqabee hamma federaalaatti. Warra kana diduutiidha. Maaf kana ta'a. Lafti bara abbaa qabaa. Qeen abbaa qabaa. Obboleessi koo maa lafa gurgurataa qubattummaa lafa bitti. Seerri mootummaa biyya kanaa lafa gurguruu lafa bituu ni dhowwa. Lafti gurguramuu lafti kan mootummaaf kan uummataati jedha. Warra kana didutu mana hidhaa seena. Abiyyiin ijoollummaa isaarraa jalqabee hin beeka. Nama waliin jiraachuudhaaf namatti ulfaatu miti. Amalli isaa abbuma fedhe waliin jiraachuu danda'a. Akkasumatti ergannee quxisuu kos waan ta'eef gaafa waa itti ammaatti immoo dhufee waan itti hafuura baafatee keessumaa gaafa lola baadimmee san akkasitti jiraanne waamnee wal erganna. Akka aadaattis isa tunaaf xiqqaa inni na ergatee hin beeku. Kana quba qabaachuusaa garuu na shakka. Odeessa kana quba qabaachuusaa. Waa tokko immoo argeensiin jedha beektaa jalluma jedhee miti. Dooktar Abiyyi mana hidhaati waamee na dubbiseera. Waajjira isaatti. Amma. Baatii tokko dura. Na waamee gaafa na dubbise. Maaliif akkan ani hidhame kan inni quba qabuu fi kan inni itti himatame waliin argu. Waliin fakkaatu. Maalnaan jedhee siin beekaa waliin guddannee waan jedhamu kana waan jedhame sana amma ibsuun barbaadu waan jedhame kana gammachuun akkamitti yaadaa jedheen na ajaa'ibee jedha. Sodaatu natti dhaga'ame yeroo kana dhaga'u. Sodaa akkamiin natti dhaga'ame seete. Mootummaa biraa ka gurbaan kun quba hin qabnetu jiraayi. Ka odeessa isaaf ka biraa kennu. Ka biyyammoo akka biraatti hoogganu. Tu jiramoo maali? Nama jechisiisaa jechuudha. Tokkoof lama kan hin qabne qubattuu fi dallaalaa lafa Oromootu mootummaa walitti ijaarratee Oromoo ijoorsaa jira. Yeroof. Waan Finfinnee kun maaliif akka danqaa keessa seenee beekta miti? Waan Finfinnee yoo yeroo qabaanne isallee waa jechuun ni danda'a. Itti fuufe rakkoon hin jiru. Finfinneen kun lafa warra tuulamaati. Abaa'oon waan Finfinnee qofaatti waan jedhu hin qabu. Sagantaa siyaasaa akkuma nani baratte miti jaalbarreentu. Heeras seeras waan Finfinnee qofaatti waan jedhu hin qabu. Oromoo, Oromiyaa fi daangaa Oromiyaa jedha. Gaafin Oromoo yoo deebi'e hin deebi'aadha. Oromoon eenyu akka ta'e waliin beekna. Eenyuun Oromoo akka jedhu qabamu. Oromiyaa jechuun weerara Minilikiin duratti lafti Oromoon irra jiraachaa ture kan Oromooti jedha. Kan Oromiyaa biyya Oromiyaa jedhamtudha jedha. Kun immoo kaabaan digirii haganaatiin, kibbaan digirii haganaatiin, bahaa digirii haganaatiin dhiyaana kan irratti argamaa jedha.
Finfinneen achi keessatti ganda tokko ganda gosa warra Tuulamaa. Finfinneen Abaa'oo Asallaa jechuudha. Asallaa kan Adaamaa jechuudha tokkuma. Biyya namaarra baay'attee fi abbaa biyyaan taatu. Akkasumas ta'e Minisootaatu Oromiyaa jedhama. DCtu naannoo Amaaraa jedhama jechuudha. Magaalli Ingiliz London warri dhalootaan Ingiliz keessatti maan horeettidha. Garuu biyyi kan isaaniiti. Abbaa fedhetu dhaqee keessa jiraata jechuudha. Hidda waan Finfinnee kun harkisu beeku. Warri Tuulamaa dur tuujuba owwaalchaa qabu miti. Isin hujuba jettuun atis Tuulamaa kan siin jedhu. Hujuba warra jedhu jira nuti gara dhiyaatti tuujuba jenna. Bakki owwaalchaa kun jira amma. Bakki owwaalcha warra Gullallee jira. Namnu hin jiru. Hawarra Galaan jira. Namnu buqqa'ee dhume naannoodha. Hawarra Moojoo Motorraa jira. Hawarra Qaallitti jira. Hin jiru. Owwaala kana qotaniiti buuldoozeriidhaan qabbannaatti dabalan lafee abbootii keenya. Qabbannaan fuudhee Awwaashitti dabale. Awwaashiin burtukaana babbareedaatu biqile. Isa nyaanne warra haraamaa taate jechuudha lafee abbaa keenya. Lafeen abbaa keenyaa fartilaayizerii ta'ee lageen Awwaash irratti shonkoraa, sukkaaraa fi burtukaana oomisha. Nummoo isa nyaata. Barri haraamummaa kun aga dhumatutti roorroon Oromootti fufaa jechuudha. Kanaaf waan kuni gama abaa'ootiin jabinaan itti fufamee Oromoon bakka silaam ga'uu malu yoo ga'e baakfaayir yoo godhe eessa akka ga'u beeku. Baakfaayir yoo godhe bakki sharaateen jiru oburuu warra eenyuutii ka jedhu dhufa jechuudha. Eenyu oburuu eenyuuti sharaateen bakki jiru. Warri Tuulamaa ni beeku. Bakki giyoon jiru kun oburuu warra eenyuuti ture, maasii warra eenyuuti ture ni beeku. Kafalmannu lafa abbaa keenyaaf lafee abbaa keenyaa warra kana guuranii mana hidhaatti naqanii jechuudha. Inni kun itti fufu. Abbaan fixulleen jiru yoo Oromoon hin fixatin. Itti fufa hidhaan kun itti fufa. Fakkeenyaaf fooyyeedha sii nama gaddisiisas mana masaraa Minilik televezyiiniidhaan arga. Televezyiinii qabna Qiliinxootti. Mana hidhaa sana erga Qiliinxoo dhaqne. Ni bareeda jechuudha. Ka bareechanii tolche. Baay'ee namatti tola. Abbaan haaromsatetu haaromsatee mirga isaati. Ni bareechata. Yeruma sana Kumsaa Morodaa immoo mana hidhaa akka ta'u murtaa'e jechuudha. Masaraan Kumsaa Morodaa. Kana qabtee jiru. Kana qabte. Amma mana hidhaati ba. Masaraan Kumsaa Morodaa mana hidhaati. Haran nagayeen. Yeruma inni kun haaromfamu inni suni dargaggeessi leeqaa akka keessatti hidhamu murtaa'e jechuudha. Dargaggeessa leeqaa fi furmaatatu argame. Hidhamuun isaa erga oolle waajirri poolisii achi jiru bara dheeraa dura waan hojjetameef namni 500 haa hidhamu yoo jedhame poolisiin achi lakki bakka ittiin hidhuu hin qabu jedhee diduu mirga waan hin qabneef kan inni dhufe daandii OPDO irraan waan ta'eef ijoolleen leeqaa walirra ciisaa turte jechuudha. Hidhamuun isaanii hin oolu lafa xiqqoo bal'aatti hidhamanii amma. Masaraa warra Morodaa Bakaree, Kumsaa Morodaa fa'aa bal'aadhaa dallaansaa. Ijoollee leeqaaf kunuuf furmaata jedha Dooktar Abiyyi fa'aa. Mootummaa kana beektaa? Mootummaa amma jiru kana seetilarii fi birookeriitu mootummaa ijaarrata. Walitti seetilarii qubattuu lafa Oromoo irraa fi dallaalaa lafa Oromootu marji walitti ta'ee mootummaa ijaarrata. Dooktar Abiyyi warra kanaan marfamee jira. Inni kana beekamoon beekuu isaaf Rabbi qofaatu beeka. Settlers lafa Oromoo kana isa amma harkaa qaban caalaa
dabalachuu warra barbaadaniif warrammoo waa hundaa gabaa baasan oppiidiyoon bar haadha isaas gabaa baasa haadha manaa isaas gabaa baasa ilma isaas intala isaas gabaa baasa lafa abbaa isaas gabaa baasa lafa abbaa isaas oppiidiyoo biratti waan hin gurguramne homtuu hin jiru amantaan isaas ni gurgurama sabummaan ni gurgurama waan hin lafti abbaas ni gurgurama warra kanatu marji godhee mootummaa ijaarrata warri kuni ammaaf yeroof humna qaban isaantu warra kana didu hidhaa jechuudha hidhaan kuni bari nama kuma sagalii oltu jira Oromoon illee kana quba qabaachuu qaba amma mana hidhaa jiru kuma sagalii ol maqaa abaa'ootiin ka hidhaa jiru onarraa gandarraa jalqabee hamma federaalaatti warra kana didutiidha maaf kana ta'a lafti bara abbaa qaba qeen abbaa qaba obboleessi koo maal lafa gurgurataa qubattummaa lafa bitti seerri mootummaa biyya kanaa lafa gurguruu lafa bituu ni dhowwa laftiin gurguramuu lafti kan mootummaaf kan uummataatii jedha warra kana didutu mana hidhaa seena Abiyyiin ijoollummaa isaarraa jalqabeen beeka nama waliin jiraachuudhaaf namatti ulfaatu miti amalli isaa abbuma fedhe waliin jiraachuu danda'a akkasumatti ergannee quxisuu kos waan ta'eef gaafa waa itti ammaatte immoo dhufee waan itti hafuura baafatee keessumaa gaafa lola baadimmee san akkasitti jiraanne waamni wal erganna qaadaattis isa tunaaf xiqqaa inni na ergateen beeku kana quba qabaachuusaa garuu na shakka odeessa kana quba qabaachuusaa waa tokko immoo argeensiin jedha beektaa jalluma jedhee miti Dr. Abiy mana hidhaati waamee dubbiseera waajjira isaatti amma baatii tokko dura na waamee gaafa na dubbise maaliif akkan ani hidhame kan inni quba qabuu fi kan inni itti himatame waliin argu waliin fakkaatu maalnaan jedhee siin beekaa waliin guddannee waan jedhamu kana waan jedhame sana amma ibsuun barbaadu waan jedhame kana gammachuun akkamitti yaadaa jedheen ajaa'ibee jedha sodaatu natti dhaga'ame yeroo kana dhaga'u sodaa akkamiin natti dhaga'ame seete mootummaa biraa ka gurbaan kun quban qabnetu jiraayi ka odeessa isaaf ka biraa kennu ka biyyammoo akka biraatti hoogganu tu jiramoo maali nama jechisiisaa jechuudha tokkoof lama kan hin qabne qubattuu fi dallaalaa lafa Oromootu mootummaa walitti ijaarratee Oromoo joorsaa jira yeroof waan Finfinnee kun maaliif akka danqaa keessa seenee beekta miti waan Finfinnee yoo yeroo qabaanne sallee waa jechuun itti fuuf rakkoon hin jiru Finfinneen kun lafa warra Tuulamaati kun abaa'oon waan Finfinnee qofaatti waan jedhuun qabu sagantaa siyaasaa akkuma nani baratte miti jaalbarreentu heeras seeras waan Finfinnee qofaatti waan jedhuun qabu Oromoo Oromiyaa fi daangaa Oromiyaa jedha gaafin Oromoo yoo deebi'e hin deebi'aadha Oromoon eenyu akka ta'e waliin beekna eenyuun Oromoo akka jedhu abaa'u Oromiyaa jechuun weerara Minilikiin duratti lafti Oromoon irra jiraachaa ture kan Oromooti jedha kan Oromiyaa biyya Oromiyaa jedhamtuudha jedha kun immoo kaabaan digirii haganaatiin kibbaan digirii haganaatiin bahaa digirii haganaatiin dhiyaana kan irratti argamaa jedha Finfinneen achi keessatti ganda tokko ganda gosa warra Tuulamaati Finfinneen abaa'oo asallaa jechuudha asallaa kan Adaamaa jechuudha tokkuma biyya namaarra baay'attee fi abbaa biyyaan taatu akkasutu ta'e Minisootaatu Oromiyaa jedhama DCtu naannoo Amaaraa jedhama magaalli Ingiliz London
warri dhalootaan Ingilizii keessatti maan horeettidha. Garuu biyyi kan isaaniiti. Abbaa fedhetu dhaqee keessa jiraata jechuudha. Hidda waan Finfinnee kun harkisu beeku. Warri Tuulamaa dur tuujuba owwaalchaa qabu miti. Isin huujuba jettuun jedhu. Atis tuulamumaa kan siin jedhu. Huujuba warra jedhu jira, nuti gara dhiyaatti tuujuba jenna. Bakki owwaalchaa kun jira amma. Bakki owwaalcha warra Gullallee jira. Namnu hin jiru. Hawarra Galaan jira. Namnu buqqa'ee dhume naannoodha. Hawarra Moojoo Motorraa jira. Hawarra Qaallittii jira. Hin jiru. Owwaala kana qotaniiti buuldoozeriidhaan qabbannaatti dabalan lafee abbootii keenya. Qabbannaan fuudhee Awwaashitti dabale. Awwaashiin burtukaana babbareedaatu biqile. Isa nyaanne warra haraamaa taane jechuudha lafee abbaa keenya. Lafeen abbaa keenyaa fartilaayizerii ta'ee lageen Awwaash irratti shonkoraa, sukkaaraa fi burtukaana oomisha. Nummoo isa nyaanne. Barri haraamummaa kun aga dhumatutti roorroon Oromootti fufaa jechuudha. Kanaaf waan kuni gama abaa'ootiin jabinaan itti fufamee Oromoon bakka silaam ga'uu malu yoo ga'e baakfaayir yoo godhe eessa akka ga'u beeku. Baakfaayir yoo godhe bakki sharaateen jiru oburuu warra eenyuutii ka jedhu dhufa jechuudha. Eenyu oburuu eenyuuti sharaateen bakki jiru. Warri Tuulamaa ni beeku. Bakki giyoon jiru kun oburuu warra eenyuuti ture, maasii warra eenyuuti ture ni beeku. Kafalmannu lafa abbaa keenyaaf lafee abbaa keenyaaf warra kana guuranii mana hidhaatti naqanii jechuudha. Inni kun itti fufa. Abbaan fixulleen jiru yoo Oromoon fixate. Itti fufa. Hidhaan kun itti fufa. Fakkeenyaaf fooyyeedhasii nama gaddisiisas mana masaraa Minilik televezyiiniidhaan arga. Televezyiinii qabna Qiliinxootti. Mana hidhaa sana erga Qiliinxoo dhaqne. Ni bareeda jechuudha. Ka bareechanii tolche. Baay'ee namatti tola. Abbaan haaromsatee mirga isaati. Ni bareechata. Yeruma sana Kumsaa Morodaa immoo mana hidhaa akka ta'u murtaa'e jechuudha. Masaraan Kumsaa Morodaa. Kana qabtee jiru. Kana qabte. Amma mana hidhaati bara. Masaraan Kumsaa Morodaa mana hidhaati. Haran nagayeen. Yeruma inni kun haaromfamu inni suni dargaggeessi leeqaa akka keessatti hidhamu murtaa'e jechuudha. Dargaggeessa leeqaa fi furmaatatu argame. Hidhamuun isaa erga oolle waajirri poolisii achi jiru bara dheeraa dura waan hojjetameef namni 500 haa hidhamu yoo jedhame poolisiin achi lakki bakka ittiin hidhu hin qabu jedhee diduu mirga waan hin qabneef kan inni dhufe daandii OPDO irraan waan ta'eef ijoolleen leeqaa walirra ciisaa turte jechuudha. Hidhamuun isaanii hin oolu lafa xiqqoo bal'aatti hidhamanii amma. Masaraa warra Morodaa Bakaree, Kumsaa Morodaa fa'aa bal'aadhaa dallaansaa. Ijoollee leeqaaf